بسم الله والصلاة. سينا بارك الله فيكم. سقليتني يودا جي سنتا كتكول دربا الرسينا أمر تأجائبات سيه مرة. أرى تأجائبات تهالا نما دينك سيستو تهالا نما أجائب سيستو. سينا أمر تأكنات سيهما إن شاء الله شير ولي قولي خيستو دبرتي وجي هالا قرتي أمري دبرتو تاكتين نتي ساتوري سنين سيهما جتشو شير قولي ربي سيهالا فيسو يرو لما فا شير قولي عمر بن الخطاب hagana mni dhufu takka siifin hima zamana umar keessatti umar gaafa bulchusanii gurbaan jabilaa ja'aniiti mootii gasaasinaati. Mootii gasaasinaa kana xarafa gartee shaam jiraata sanii kiristiyaana ture dhufeeti islaamoyee beeyta mootiidha. Islaamoyeeti umar amma islaamummaa isaa san hedduu jaalateeti fitti dhiyeesse. Umar fitti dhiyeesseeti amma fitti dhiyeessee waa hunda gartee kannee fi waa hunda fitti dhiyeesse jechuudha. Sani gurbaan gasaasinaa jabilaan kun ka'eetiin hajjiin godhuu fedhaa jeen. Hajji godhuu feetaa eeyyeen. Amma ka'eetiin hajjiin godha jennaani hayyee jeen. Siif hayyameetiin jira deema hajji godhi jeen. Ka'eetii makka dhaqe. Osoo xawaafu jiruuti gurbaa gartee gosa fazaaraa ja'aniiti gurbaan tokko bakka hajji sanitti haa mootii fi beekaa fi wallaalaanis mootiinis hundinuu walqixamu akkam maaltu ta'e huccuu sarara ejjete. Huccuu gartee mootii gasaasinaa jabilaa kanarratti ejjete gurbaan miskiinaa jechuudha. Gurbaan hiyyeessaa. Abbo gurbaan gartee mootiin kuni jabilaan kuni ka'eetuma gurbaa muslimaa kana ka'ee habalaan laal habala jechuudha. Habala ajaa'ibaa tokkotti kanne. Amma gizee habala ajaa'ibaa itti kannu gurbaan innaawaa jechuudha habala dhawicha keessa jechuudha. Dhiigarraa yaase fuularraa dhiigarraa yaase jechuudha. Ka'eetii himate. Ka'eetii madiinaa dhufeetii yaa umar gurbaa gartee mootii warra gartee gasaasinaatu akkana na habale barii jeen. Habala gartee huccuma sarraan ejjadheeti. Ana gartee mootii kaniin mootii ta'ee jiru akkamitti je'ee habale. Sanboota gizeenii fi jabilaan dhufe yaa jabilaa maaltu akkasii kakaasee jeen umar. Maaliif gurbaa akkana habalte jennaani yaa umar jeen. Ani mootiidha jeen yoomi as gartee mootiin miskiinni akkasii hiyyeessi miskiinni daddeemu akkamitti gartee huccuu tiyyarra ejjata jeen. Yaa jabilaa jeen bar islaamummaa keessatti namni tokko gizee islaamoye mootii fi gartee gabriin mootii fi gartee warra mootiin taane yookaan hiyyeessaa fi tujjaarri wanni ja'amu hin jiru. Hundinuu walqixa rabbi biratti sodaa rabbiitiin namni wal caala malee hundinuu walqixa jennaani laalaa tana hin fudhadhu jeen. Ani gartee na huccuuti irratti ejjate akkamitti gartee ani gartee huccuuti irratti ejjate kaniin hin haballe miskiintichi hiyyeessi kaniin hin haballe akkamittiin bira dabra jeen. Lakkii jeen yookaan sirraa kafalu yookaan gurbaa jalachiisu horii kannitee fi waa kannitee fi gurbaa jalachiisu yoo jidde yoo hadiddu ta'e ammoo sirraa kafalachuu qaba. Narraa hilleen kafalu horiilleen kannuuf jee. Akkasii yoo horiin kannineef sirraa kafalachuu qaba. Narraan kafalatu horiillee hin kannuuf. Yoo lamaanuu gartee hadiddu ta'e yaa Umar ani kiristiyaanummaatti kiyyatti hin deebi'e jeen. Umar yoo kiristiyaanummaatti deebite mormaa sirraa darba li'annahu ati murtaddiidha jeen. Safaaxaan beeku beeyta. Safaaxaan hin jiru laal. Yookaan sirraa kafalachuu yookaan gurbaa gartee jaalachiisu horii kannitee fi habala gartee habala ati habalte saniif horii kannitee fi gurbaa jaalachiisu yookaan sirraa kafalachuu. Si galee yoo hadidduu ta'e hoo yookaan jaalachiisu yookaan irraa sirraa kafalachuu jennaan lachuu hin qeebalu jennaan yooni fi ani hin qeebalu lachuutu yooni fi lachuu fudhachuu diddee yaa Umar gara kiristiyaanummaatti hin deebi'e jennaan yoo kiristiyaanummaatti deebite mormaan sirraa darba jeen. Yoo kiristiyaanummaatti deebite li'aannahu sababaan itti morma sirraa darbuuf sababa ati kufrummaatti deebitee murtaddii taateef. Akkasii guyyaa waa xiqqishoo na eegi jeen. Guyyuma waa xiqqoo na eegi jeen. Hayyeessiin eega ittiin yaada jeen dubbii tana. Hayyee jeen Umar akkasii ka'eetuma dhokatee uummata isaa fudhatee dhokatee hara gartee Qisxinxaaniyaa biyya Kaabul zamana san uummata Roomaan Empaayeeriitu bulcha isaan bira dhaqe akka gabra jiraate garuu sanbooda sheenawee jechuudha Umar irraa baafate. Agartee haqa nama muslimaa nama taraa nama gartee
namayyuu akka wanti ittiin lakkooyneehu mootii wajji walqixatti yoo harraa kafalu yookaa isa jaalachiisu. Umar akkanatti gartee uummata walqixxeessaa jira. Arra seenaan ta'a ajaa'ibaatiin isinii fide hordofaa isiniin jenna duuba. Umar ibn Khattaab haala kanaanii jiraachaa ture jechuudha. Umar ibn Khattaab nama hedduu if qaqqabu. فقال عمر عباسي وانجئين عمر بن الخطاب خرج عمر رضي الله عنه في يوم حار واضعا يعني رداءه قافتك عمر خيتي يرو أويتو يرون حزاب ملي أويتو دا سني أمتا حاجاتك كاف بهيتي وقا قد ديبي وقرباتك هاري يا بچاتوري يا مچا خودتو تي هاري قرتي هاريتي تنا يا بچي سيجين يا أمير المؤمنين هاي سي يا بچي ساعتي درتها إجئين لأنه دررتي كوران خوني تولي جرا بكتتا أن شفتي بريدا لكي جئين بكي خون بكا خيتي أتي بكا بريدا إفي تيسي لكي أنا تيسيستي أتي قرتي بودرتي بكا قرتي بريدا انتهين تاؤ فنجرو أتي بكو مدراني خيتائي أمو هري وان تيتا تيجيتش نيا بچيسي جئين أكاسيتي قربان لكي يا عمر أتي بكا بريدا خنتاي أتي أمير المؤمنين جنان لكي جئين خوني والكذا دلقوا متي سنبودا بودرة تايتي عمر سنبودا مدينة سيني أمني تأبتي لا أمير المؤمنين خدونيان قوتو صداتو حريرة تاي حريرة قرتي سنونا ما قرتي نمو ما قرتي ترى خنا وجي إبودا تاي أكستي مدينة سينا تريجتشو عمر نمحالا أبسيسا خن هونغا جه بيتا أبسيسا هقاني في واي ربي خيستي إسد أبسيستي جتشو دا يو قرآن إرق أراتي ندأبت جتشو وكان واقفا يعني وكان وقافا عند كتاب الله وقاني في كتاب ربي إسرتك أرأون عمر ندأبت هدو دأبت قرباتو كوتو اتيول سينيتي عيينا الموب ليسساتوكو مي أمير المؤمنين برتي أولنك إيجئين عيينا فودي أولنك إبيتا ساني أصوتها أجروتي قربان الخيء جتشو قربان الخيئتي فوالله يا عمر أتيجرتي وللين كنت أيسيتو أما اللي في بريدة نياتي نتيجرتي فوقتها نياتي استاجي عمر دلنان ويينان وان جئين يا عمر جئين ربي نقرتي خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين جئتي نما ورقرتي ولا لوتها الرد بريف جئي يا عمر الرد بريف خوني قرتي وهو يعني وإن هذا من الجاهلين جين قربان ورقرتي ولا لا راهي برخوتي في جناني هقا عمر كتاب ربي برد وبتو ندابت دلن سوساني قبنيس آريتين جرقرتي جئي وانقودو جتشو أكسيتي قبنيس عمر نما أكناتي توري جتشو ردوبة ربي ساها لان صدات جتشو maatii isaati wajji jireenyi maatii isaa waan ajaa'iba sitti tahumee waa xiqqoon isinii hima jireenya maatii isaa faamilii isaati wajji akkatti jiraatu akkumaan kaleessa isinii himetti walitti qabeeti ijoollee isaa hedduu qaba walitti qabeeti dhagayaa je'een isiniin kuni gartee amma ilmaan amiirul mu'miniin taatanii jirtanii ummanni gartee yoo isin gartee ani waanin dhoorgerraa yoonii fi isin dalaydan ummata yeroo takkaan azzaba isin yeroo lamaan isin azzaba je'een yoo isin qaceeltan ummannin isni qaceela jeen yoo isin jallattan ummannin isni jallata jeen yaa ilmaan kiyya waan gartee duraan argattan irraa waa takka hin argattanii beekaa jeen duuba umar akkanatti maatii isaa eega jechuu gaaf tokko abdullah ilmi isaa jechuu abdullah ilma umarii hangafa hedduu jaalataan jechuu gaaf tokko ka'eeti gaala gartee dhukkubsattuu takka bitate ilmi isaa jechuun gaala dhukkubsatuu takka bitateeti gaala kana fuudhee warra gartee gaala tiisuutuuf itti kanneeti gaala buseen qabdee fi dhukkubsatuu tana wallaanan jechuudha wallaananiiti fayyisanii amata akkasii magaalaa keessatti gaalli gabbattee gaalli guddattee gabbattee maaliin shinjaafoon baastee gaala guddoo takka taate sani gurguraaf magaalaa geesse. Umar osoo magaalaa keessa deemu jiruuti gaala gabbattu hundarra gaala gabbattu gaala guddoo takka arge
gaalli tuni ta'eenyuti gaalli gabbattuun tun ta'eenyuti jennaani bar ta ilma keetiiti ta Abdullaahi ja'aniin jechuudha. Ogguma san ilma isaa yaame jechuudha. Yaa Abdullah hootu jeen. Gaalli tun teeti eeyyan yaa abbaa kiyya gartee gaalli tun tiyya gaala busee qabduun bitadheetiin akkasii warra gartee gaala tiisuuf itti kannee akkasitti gartee dawaatti godhanii gaala busee tana dawaatti godhanii fayyitee nyaachisanii gabbisanii akkasitti fidanii gaalli tun tiyyaa saniifin gurgura fide jeen. Hi'ii yaa ilma kiyya jeen. Dubbiin akkasii edaanuu jeen. Yaa ilma kiyya jeen. Gaala gartee huqqattu ta buseen qabdu. Ilma amiira mu'minaati. Bishaan obaasa gaalli tun gaala gartee ilma mootiiti, ilma amiiraati. Gaala gartee ilma amiiraati. Hoggaanii fi gartee citaas bakka bareedduu gaala gartee ilma amiirul mu'miniin kana haadheeddu ja'aniiti. Sigalee maqaa amiirul mu'miniin ja'uun gaala kee kadura dhugu gaala keeti, kadura gartee dheedu gaala keeti akkasii gabbifattee fiddee ammaan tana gurgurachuu feeta je'een. Yaa Abdullah na jaalattaa miti gaala kana gurguri raasammaala kee fudhadhu tirfii fuudhiiti tirfii jechuu horii bakka horii muslimtootaa itti walitti qabamu kaayi akkasitti horii muslimtootaaf haa hiramu horiin je'een. Yaa abbaa kiyya gaalli kun kiyya ani maaliin balleesse lakki sababa amiirul mu'miniin ilma amiirul mu'miniin ja'anii ilma amiira mu'mintootaati ja'anii odoo gaalli isaanii hin dheedin osoo gaalli isaanii hin dhugin gaala kee duratti nyaachisanii gaala isaanii dura dheechisanii gaala isaanii dura obaasanii akkasii siif gabbisanii dubbiin tun hin taatu. Raasammaala kee fudhadhu raasammaala eega fudhattee booda akkasitti tirfii fuudhii beetalmaal keessa deebisi jeen. Akkasitti deebisiise akkam Umar. Dila kana haqa eega jechuu Umar ibn al-Khattab jechuu. Umar ibn al-Khattab haala kanaanii gartee warra isaa maatii isaa eega. Abdullah ibn Umar lola biyya Fursii biyya gartee Iiraan tana lola Jalolaa ja'aniiti lola guddaa seenaa muslimtootaa keessa beekamaadha. Achitti lola san keessatti hirmaatee akkasitti boojuu lola sanirraa boojuu argame gartee dirhama 400 bite 40 bite 40 bite boojuu san 40 bite jechuudha. Sani Umar dubbii tana dhage Umar ilma isaa yaame yaa ilma kiyya jeen abbaa kee yoo fidanii ibiddarra fidanii abbaa kee kana ibiddarraa horiidhaan biti yoo siin jaan nafsee isaa horiidhaan biti yoo siin jaan ni bittaa hijeen. Wallaahi yaa abbaa kiyya namni ana biratti sirra jaalatamaa namni tokkollee nuun jiru horii kiyya gartee waan hin qabu dhiisiitii nafsee tiyyaanuu siin bitaa jeen. Yaa ilma kiyya jeen akka waan ani arguuti je hoggaan ifi gartee ati boojuu ummata muslimtootarraa 40 bitte bitii fi gurgurtaa ilma amiirul mu'miniin ilma isaatiif gartee rakisha goonee kanninaa fi ittiin qaaleessinu ja'anii rakishatti sii kannaniiti eegaa rakisha sii kannanii ilma amiirul mu'miniin horii ittiin qaaleessinu bitii gurgurtaa kana ittiin qaaleessinu ja'anii meeshaa fuudhanii rakisha sii kannanii sigalee tuunii maqaan daldalachuu ja'amaati raasammaa waan ati itti bitatte dirhama tokko dirhama lamaan meeshaa kana fuudhee gurgurree dirhama tokkorraa dirhama lama godhee tirfiirraa sii kannee haafe fuudheetiin yoo abbaa kee ka jaalattu tahe horii ummata muslimtootaa bakkatti walitti qabaman achiin kaayee jeen ummanni muslimtootaa haa hiratu haayyee jeen yaa abbaa kiyya akkasi ka'eeti dirhama gartee 400 gurgure 40 biteemi 400 gurgure 400 gurgureeti 80 40 biteemi Abdullah dirhama tokko dirhama tokkorraa tokko gartee tirfii siif haa argamu jeenimi dirhamni 40 dhalamu akkam dirhama 80 dirhama 40 bitee dirhama 80 fuudhee kanneef jechuu kanneefi 400 gurgure
fuudhee tahafe 320 dirhama 320 dahaba fuudhee beetel maalitti kanne jechuu horii ummata muslimtootatti kanne jechuu horii ummata muslimtootatti kannee ummanni muslimtoota haa hiratu jechuu Umar akkanatti dalagaa haqa gartee dalagaa ture jechuudha duuba. Gaaf tokko Abdullahi fi Ubaydillah ijoollee Umar ijoollee lamaatutu Abdullahi fi Ubaydillah ja'anii ijoolleen Umar ijoolleen lama ka'aniiti biyya Iraaq bahan goggaanii fi biyya Iraaq deemanii Abi Musa al-Ash'ariyyin mootii Iraaq ture amiira gartee Umar ture Iraaq irratti jechuudha. Hoggaa kana ijoollee gartee Umar tana Umariif dalagamu akkam amiira Iraaq irratti amiira ijoollee Umar Abdullahi fi Ubaydillahi kanaaf horii gartee Umariif erguutu jiraati jeen horii kana gartee fuudhaati asirraa meeshaa bitaati meeshaa kana fuudhaa Madiinaa geessaati Madiinaa hoggaa geessitan gurguraati tirfii irraa argattan furadhaati raasammaala horiin isinii kaniin gartee silaa Umariif erguu deemu san abbaa keessaniif erguu deemu san kannaa fi tirfii irraa furadhaa jeen ijoolleen haya jettee waraqaa Abu Musa al-Ash'ariyyin xalayaa katabee itti kannee horiin meeqa akka ta'e jechuu akkasi ka'anii ijoolleen Abdullahi fi Ubaydillah Iraaq irraa meeshaa bitanii horii sanii meeshaa bitanii Madiinaa fidanii gurguranii tirfii qabatanii horii san fuudhanii abbaatti kannan jechuu hoggaa kana abbaan ka'eeti isaan raqqabe tirfii isin fudhattan sigalee horiin kunii horii abbaan keessan dalageensa hinaa je'en horii ummata muslimtootaatiin naggaddanii je'en tuni egaa horii ani ilma amiira mu'minaa ja'anii horii muslimtootaa fuutanii itti naggaddanii je'en la saniin tirfii hin argattan walaa tirfillee mana gartee wanti geessaa mana beetel maalitti geessaa je'en Umar akkasitti ummata warra gartee shuuraa sahaabota wajji shuuraa godhaniiti fuudhee Umar shuuraa goosiseeti akkasitti akka liqitti haala kaawanii jedhaniin akka liqitti haala kaawanii akka namaaf gartee liqii sharikaa tirfii sanirraa akki jedhanii sahaabonni yaa Umar ijoolleen teetun gurgurattee tirfii irraa argattee mi'ee tirfii kana adda qooddadhaa jedhaniin tirfii kana gartee waan tirfaawee kana adda haa qooddatan cinaasaa gartee horii muslimtoota keessa haa seenu cinaa isaan naggadanii irraa argatan san haa fudhatanii amma baankiin amma itti dalagaa jirtu baankiin amma baankii hijiraa fi baankii gartee islaamaa tarribaan qabne tun haalli itti dalagan haala kana horiin kasaaniiti isaan irraa liqii fudhatteeti bittee gurgurtee tirfii irraa argamu san adda qooddatta tirfii irraa argamu san adda qooddatta Umar zaman yeroo duraatiif namni gartee tirfii adda qooddate Umar sababaa ijoollee Umar qissaa amma isinii hime kana jechuu Iraaq irraa meeshaa fidanii gurguranii wanti jaanii jechuu akkasitti Umar nama akkanaa ture nama haqa dalagu Osaamaa bin Zayd jechuudha gaaf tokko horiin muslimaa dhufeeti Umar fuudheeti Osaamaa bin Zaydiif 4,000 dirhama 4,000 kanneef ilma isaatiif 3,000 kanneef sani ilmisa Abdullah yaa abbaa kiyya jeen Osaamaaf gartee 4,000 kannite ani 3,000 maaliif naa kannita maaliif wal nun qixxeessine jennaani yaa ilma kiyya jeen inni sirra caala jeen irra jaalatamaa namaa rasuula biratti irra jaalatamaa namaati jeen abbaan isaatilleen abbaa keetirra irra jaalatamaa namaati jeen rasuula bira anilleen jechuu isaati bar anilleen Zayd gartee ilma Haarisaa mana rasuulaatu guddate gabra rasuulaa ture rasuulaa bilisoomse abbaan isaatilleen abbaa keetirra rasuula bira jaalatamaadha jeen ilmi isaatilleen atirra ilmi isaatilleen irra jaalatamaadha jeen saniifiin horii laal ilma isaa 3,000 kanneefi Osaamaaf 4,000 kanneef akkanatti
ijoollee isaa qaqqabee nama biroo nama rasuulli jaalatu caalchisaa ture jechuu Umar jiruu isaa keessatti jechuu. Duba Umar haala kanaani jiraachaa ture jechuudha duuba. عمر بن الخطاب عاتكان قافتو كوخاتيتي قدم على عمر رضي الله عنه مسك وعنبر يعني من البحرين بحرين الراهي مسكين بيتنيمي عنبر فا مسكي وان أرقاو شتو وان أرقاو جتو أرقا شتو ساني تتو رفي بحرين الرا رفيتي ساني عمر وان جئ osoo intaloon gaariin takka gartee ta miizaana beeytu ummata muslimtoota garteetiif walqixaan gartee miizaana gootu osoo ni fi jiraatte je sani jaartiinsa Aatikaa jedhaniin Aatikaan tun yaa Umar ani gartee miizaana haalaanin beeka ummata muslimtootaatiif anaatutu walqixatti miizaana jannaani lakkii jeen maaliifii jetteen ati je'een hoggaanii fi miizaantu maatii tiyya keessa hoggaanii fi miizaantu harki kee ambarsan shittoo san tuqee harka isaatiin akkana jee akkana goggodhattee urgaa san gartee morma keetii diddibattee yookaan gurra kee yookaan morma kee diddibattee horiin muslimaa waan harka kee keessa shittoo san tuqe urgaa san gartee harki kee tuqe sun horii muslimaatii qaama keetirratti hafaan sodaadhaa fuula rabbii dura gaafaan dhaabbadhe sanillee rabbi na gaafataan sodaadhaa jeen. Yaa obboleesso dhageessaa sanilleen sodaadha jeen barna namni waa mizaanu harkisaa numa tuqa harka tuqaa gartee si tuqe san urgaan harka tuqaa si tuqe san morma kee akkanatti diddibattee sababaa saniif rabbi na gaafataa sababaa saniif dila kana rabbi sodaata jechuudha innaawa akkatti maatii isaarraa haqa muslimtoota horii muslimtoota ifirraa eegu laalladhu yaa naman hadiyyaa gaafa kaanii Aatikaatutu Abu Musa al-Ash'ariyyitutu amiira Iraaqii hadiyyaa gartee ergeef jaartii isaatiif Aatikaaf ergeeti hadiyyaa erge hoggaan mana ol seenu kunooti hadiyyaan uffata haaree maal arge maali kuni jeen bar Abi Musaatutu Iraaq irraa nuuf erge hadiyyaa naaf erge jetteen fuudheeti mataasii sossooseeti kana sossoosee Abi Musaa dafaa yaamaa jeen dafaa yaamaa Abi Musaa dadhabsiisanii yaaman fidan waggaa kana duuba laa ta'jal alayya yaa amiira almu'miniin jeen yaa amiira almu'miniin natti hin dallanini mee natti hin jarjariniiti sii galee سني ما يحملك على أن تهدي لنساء جين دبرتي يا بجارتي يا مالتو هدية خني سنجي جين ثم أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه متى إساف ليتي أويتي أبي موسى خذها جين فرد جين فلا حاجة لنا فيها حاجان قبنوتي فرد جين جارتي يا بني هدية خني تنجر دم جين سرها سيقالي وكان يمنع جارتولي إسا موت ما خيستي لال موتين تكا هقيو الرقودان نمني تاريكا دبسو يرو هدو جاتشودا اجتين غم جارتي تيني بها اجتي وائي موتما ندورغا وائي موتما قافتو قط عليا خطبيتي دليدو إساتف أميرما موتما أنغور راغرتي بوسوف عليا ختمناني جارتين ساتك يا أمير المؤمنين جتين فيما وجدت عليه مالي سبب مالي تقرتي تدلنتي أكنت أنغو بوست جناني قال يا عدوة الله وفيما أنت وهذا مال تسنجه جين وائموتما مال تسنجه أتي مال تسنجه جين يا أدوي ربي dubartii waa'ee mootummaa jaartolee isaa jechuudha waa'ee mootummaa keessatti innaku garuu ni mareechiisa dubartii biroo gaaf tokko Ummu Kulsuumiitutu mootummaa Ruumii wajji xalayaa katabdeef mootummaa Ruum mootummaa guddoodha biyya gartee Turkii fi kana hunda bulchan zamana san Ummu Kulsuum intala Alii intala Faaximaa
xalayaa barreessiteeti hadiyyaa jaartii mootii ruumiif ergiteef. Amma jaartiin mootiin ruum mootiin gartee empaayer ruum xalayaa san hoggaanii fi agartee hadiyyaa san hoggaa agartee jaartii mootii arabaatiitu Umar mootii arabaa ja'anii ni beeyta. Jaartii mootii arabaatu naa erge hadiyyaa naa ergite jettee isiinis haateeti callee haalaan qaalii hedduu qaalii taate tan ittiin dhaadatanii fi waan urgaa'uu fi waan adda addaa fuutee xalayaa katabdee jaartii mootii arabaatiif jettee jaartii Umariif Ummu Kulsuum intala Alii intala Faaximaatiif haatee ergiteef. Hoggaanii fi gartee meeshaan sun poostaa nama yeroo duraatiif islaamummaa keessa poostaa eegale Umari. Hoggaanii fi dhufee meeshaan sun hoggaanii fi dhufee hadiyyaa arge jechuu Ummu Kulsuum mana Ummu Kulsuumitti. Maali kuni jaartii mootii arabaati jaartii mootii gartee ruumiituun naaf erge hadiyyaa. Lakki abaddan huni hin tahu je'een yaa Umar horiin horii kiyya maalleen kiyya hadiyyaan ergee fi hadiyyaan naaf ergite kana keessa maaltu siin gee dhagahi jeen kana keessa wanni ana naqu hoggaa nuti xalayaa fuunee mootii ruumitti hoggaanii fi poostaadhaan ergine poostaan sun keenyuti jeen poostaa gartee muslimtootaatii mi'ee ati poostaa muslimtootaatiin fayyadamtee sanii jecha horiin koo gurguramee beetal maalitti raasan maalli keessii deebi'ee beetal maalitti seenuu qaba jee. Sanbooda kaa'anii ka'eeti sahaabota bira dhaqee mari'achiise. Sahaabota bira dhaqee mari'achiiseeti jaartiin mootiin Rumuunooti jaartii xiyyaaf akkanatti hadiyyaa ergite callee ergite isin akkam jettan jennaani. Yaa amiira almu'miniin intalti intala xiqqoodhaa hadiyyaadhaa intala rasuulaatii si galee sanii jecha gartee dhiisii fi jaaniin. Walaakin jee الرسول رسول المسلمين ارجمان بوستان جتشو ارجمان خن اتشي دقي ارجمان سون خا مسلم توتاتي سيغالي بوستان سون بوستا مسلم توتاتي ساني جتشن تهو اتشي ديبيو كما فأمر بردها إلى بيت المال مانا بيت المال مانا هورين مسلمة وليك أباموتي أكا وليك أبامو أججي جتشو ديده أكاسيتي حتى هدياه سببا بوستا سنين حقا إن حزاب ملي حقا إيجا عمر حزاب ملي حقا إيجا جتشو أم صليط قافتوكو أم صليط مرت أوغرتي دبرتي داف سديتا هجو وفتا سديتا خنا فدني مدينة في الناني عمر فوليتي ولك أبيتي دبرتو تاخن سني مرتون حاريا سديتني حاريا قرين صحابوتا يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله جانين انتل رسول أم كلثوم جتشو جارتيسا إسي خني جناني لكن خنو جئن لكن خنو فقال عمر أم صليط أحق به وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله ورين ارقما ربي أهديسين الراهي قويا قرتي لولا عهد خيستي بشان نخناترتي انتلتي سنيتي انتل سنيتو حقتك أبا جئتي أم كلثوم انتل علي خنو إيسي أم صليط إف خني جتشو أكنا عمر أكنتي حق أدلق جتشو قافتك حفصان انتلتي سا هورين رفناني يا باقي قرابا خيتي فقرتي ربين قرابا خيسن انا خيسن فرا خيسن متفدا جمال فرا خيتي نوفين خني جناني يا انتلتي يا ابا خي ديدي جين ابا خي ديدي قرابا خيتي تولا اولتي جيناتي ربي درتي اكم جئتين غافه مجين ابدا انتو جين غافتو كو خيتي صدا ساتو دفه جارسا intala isaati dhufe horii gaafateen horii gaafannaani Umar siin kannu je'een aratta an alqi Allah malikan kha'inan ati je'een wanni ati barbaaddu mootii kha'ina fuula rabbii duratti mootii kha'ina tahee akkaan dhaabbadhu feetaa je'een siin kannu je'een horii isarraahi horii muslimtootaa dhorgateeti horii isarraa 10,000 dirhama 10,000 fuudhee
umariif kanne jechuudha eenyu gurbaa soddaa isaatiif kanne jechuudha umar haala kanaanii gartee sahaaba maatii isaatii wajjiin jiraachaa ture jechuudha aala beeyti maatii rasuulaa hedduu tiisa isa ka nyaachisu ka masruufa kannu ka masruufa beeran rasuulaa hunda isaanii ilmaan gartee faaximaa hunda isaanii ka masruufa kannuuf umari osoo isaan hin gaafatin kannaaf hajji yeroo duraa hajji godhuu dhoorgeeti beeran rasuula hunda ummahaatul mu'miniin hunda dhoorgeeti sanbooda abdurrahmaan ibn awfii fi usmaaniin isaanii waliin deema gisee isaan hajjii godhan namni tokko isaanii wajji hajjiin godhin kophaa isaanii akka hajjii godhan dila kana isaan tiisaa ture jechuu beeran rasuula hunda isaanii umar ibn al-khattaab jechuu ali ibn abi xaalib hasan fi hussein isaan gartee salaamaa ture isaan ifitti maqee ifitti gartee gaaf tokko meeshaa kanneeti huccuu uffiseeti eega fixee Hasanii fi Hussein dhufan sani wallaahi hedduu qalbii cabe isaan hin irraanfanne garuu waan inni kannaa inni kannee san Hasanii fi Hussein hin harkanne hugguma san xalayaa katabeeti eessatti ajaje yamanirraa hugguma san biyya yamanirraa akka fidanii ajajee akkasitti yaman dhaqanii fidanii Hasanii fi Husseiniif kannaa ture Ali ibn Abi Xaalib waa hunda keessatti mari'achiisa namni gartee dura mari'achiisu Umar namni dura mari'achiisu Aliyyiidha jechuudha Aliyyi hedduu mari'achiisa Umar dubartii keessattuu dubartii hedduu tiisa Umar dubartii gartee waa'ee dubartii hedduu tiisa magaalaa keessatti manayyuu dhaqeeti warra gartee armalaa warra jaarsirraa du'ee warri gartee jaarsii jihaadaaf deeme warri biyyan jirre kana hunda hulaa dhadhaweeti hulaa biratti assalaamu alaikum gandana maal haajamtan maal barbaaddan maal bitachuu feetan je'ee gaafata dhaggeeffadhu abbaa maal barbaaddan maal feetan maal bitachuu feetan je'eeti mana manatti halkan guutuu mana manatti dhaqee gaafata Umar jechuu sigalee gaaf tokko Umar ka'eeti halkan keessatti halkan ka'eeti طلحة بن عبيد الله جلديما سوتا جي جلديما هلكني هقا خنا خيتي عمر منا توكوسيني تي تري قبه ساني طلحان جلسيني منا سن ايجيني به عمر به بود طلحان جلسيني هقا جلسيني نمتي بلاتك كتا إجاز بلاتك وارك ساني قافت نمني اين ستي والسين وقايو جنان قربان كون وقايو نتي دفا مالف ستي دفا جناني bar gurbaan kun galgaluu halkanuu dhufeeti mana keenya xaragee haree haqee qooshaan hujiisee sigalee qooshaan hujiisee eegasi waa hunda nuu godhee deema jetteen hoggaa kana xalhaa waan je'e fakilatka ummuka catharaatu umar tuttaba yaa xalha haateesi haa dhabduuti mucuciinsa gartee Umar jala deemtaa mucuciinsa Umar jala deemtaa yaa xalhaa jee duba nam tokko osoo hin agarree mana namtittii sanii deemee mana dullattii sanii deemee haqee haree qooshaa jiisee waa hunda godhee fi bilcheessee akkasi ba'a akkanatti gartee warreen isa jala jiru mootummaa isaa keessatti ummata isaa tajaajilaa ture jechuudha duuba gaaf tokko Umar masgida irraa baheeti Jaaruud al-Abdii jedhanii nama gartee ajaa'ibaati isaa wajji osoo karaa deemu jiru Jaaruudii wajji intaloon takka karatti qabde intaloon takka qabdeeti irra salaamatte assalaamu alayka yaa Umar jetteen assalaamu alaykum yaa Umar jetteen Umar salaamtaa eega deebiseef booda وقالت يا عمر عهدتك وأنت تسمي عميرا في سوق أكاز نيا دجتين قافة در زمانة قرتي در مقالا أكاز خيستي عمير جتشاتي وليه فدتي جوليتي تقول أواتر تجتين أما أنتنا أمو فنوتي أمير مؤمنة عمر سنجانيتي دنيان قوتون سي صداتيتي ربي خي صدادو تيسيتي
أتتيسيتو خير خنا خيست ربي خي صداد جتين فاتق الله في الرعية جتين وعلم جت بيخي جتين نمني ربي صداتو قرتي نمني ربي فقور صداتو ربي إفتي إيه سجتين نمني دعاء صداتو دعاء قبعة جتين يا عمر وقا خنا جارود أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين جين يا أمير مؤمن توتا يا انتل يا انتلو جين يا انتلو أمير مؤمن توتا رتي الدميسي تجرتا رابي جين ومروان جين دعها إيسي جين أما تعرف هذا هذه جين أما تعرف هذه انتلو تراني بيتاي جين هم بيخو جي جارود بر انتلون توني تن ربي سمي تربني قل إسي جتشسي أجهه تربي سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وإي جارسسي خيستي ربين آية خانت تبوسي إنها خولة جئين خولة قرتي خولة بنت سيقالي اسم بر خولة دا جئين خولة بنت ثعلبة اسم بر خولة دا جئين تربين سمي تربني قل جتشسي أجهه دوبا ربينو دج سمي تربني قل جتشسي أجهه رسولي إسي جتش dhaabbatee jechasii dhagahe maalayyaa umarii je'een umariitutu haqatti qaba je'een garte jechasii dhagahu umariitu haqatti qaba umaris dhaabbatee jechasii dhagahuu qaba je'een haga kana dubartii qadraatti godha umar bakkatti godha jechuu umar gaaf tokko intala gartee magaalaa keessatti umar osoo magaalaa keessa deemu jiruuti intaloon shabaabaa takka dhufte intaloon dubraa takka gartee dhufteeti yaa amiira mu'mintootaa jetteen jaarsi xiyya gartee joollee xixiqqoo narra dhiisee du'ee jetteen duuba waa takka hin qabnu waan nyaannu hin qabnu waan dhuynu hin qabnu ani intala gartee khifaaf bin iimaa alghifaari intala gartee khifaafi jetteen abbaan xiyya lola uhud gartee abbaan xiyya lola uhud dhaqee jiraati ani nama abbaan xiyya rasuulaa wajji gartee lola hunda dhaqe jetteen umar dhaabbatee dhagaheetii waa'ee isii jechuudha osoo hin sossohin jechuu marhaban binasabin qariib je'een bagana gayaan dhufte yaa intala gartee nasaba dhihoo aanaa dhihoo bagana gayaan dhufte je'eeti osoo achirraan deemin gaala guutuu fuudhee nyaata kanneefi waa hunda kanneefi hamma heddummeessite ja'an takkatti eegasi osoonii fi nyaanni kun sirraan dhumin si dhaqqaba kabiroo bakka jirtuu si dhaqqaba je'een bal intalti tun je'een abbaan isii bar gaafa lola uhud san rasuulaa wajji alayhi salaatu wassalaam lolaa ture je'eeti qadraa godha sababa abbaa isiitiini isiin illeen akkasi kabajaa argachaa turte jechuu umar akkana seenaan isaa jechuu gaaf tokko عمر بن الخطاب أصوني في قرتي قلقلة أصوني في قلقلة ندي مان سنجي أمتا سا لا مالي ركون ساني جي أصو ديمو جروتي قربان تكو انت لتكا وجد أبتي وجه أصو سينا أصوني في أصو جري عمر أركي أوليد أن فوديتي قربان فودي أوليد أن أويناني قربان يا أمير المؤمنين برجارتي يا وجهين أبتي هاسو جراجي maali fi karaarratti dhaabbattee haasoytee nama zannii balleessitaa je'een namni gizeenii fi gartee intala takkaa wajji ati sin beekani dhiiraa fi dubartiin takka kophaa achi bahanii karaarratti wajji haasawan kuni shari'aa keessatti hin jiru jaartii tee tahuu namni beeku hin jiru zannii maaliif nama balleessita jennaan yaa amiira mu'mintoota ani magaalaa biroorraa hin dhufee bar dhaabbannee mana eenyu bulla jennee wajji haasa'u jirra je'een akkas taanaan narraa kafaladhu ulee tana fudhadhu narraa kafaladhu je'een lakkii rabbii fin dhiisaa guyyaa qiyaamaa rabbii fin dhiisa jennaan lakkii rabbii fin dhiisinii takkaa rabbii jecha dhiisii takkaa kafaladhu je'een hoggaa sadii afraffaa irratti haayye rabbii jecha sii dhiise je'een amma sawaaba rabbi irraa argatte je'een akkasitti dhiiseef jechuu umar akkana umar ibn al-khattaab gaaf tokko osoo sahaabota wajji taa'u jiruuti intalti takka dhufteeti yaa umar jetteen inna zawjii qad kathura sharruhu jetteen jaarsi xiyya hammeenya isaatiitu heddummaate khayriin isaa xiqqaattee
xiqqaatteeti hammeenyi isaa heddummaate jetteen duuba. Jaarsi kee eenyu jennaan Abuu Salamaa jetteen. Abuu Salamaa jaarsa kee fa'iidaa rajulun yaani lahu suhba nama sahaabaa guddaadha Abuu Salamaan. Umar waan je'een maa na'lamu min zawjiki illaa khayran jaarsa keetirraa wanni beeynu waan gaarii malee hin beeynu jaarsa kee nama gaariidhaati. Meeni gaafannaati achi deemii na booda gartee taa'i je'een. Intaloon jaartiin isaa haateeti sahaabota booda teesse jechuudha. San booda Abuu Salamaa yaamaa je'een Abuu Salamaa roggaan ifi dhufe intala tana ni beeytaa hi je'een. Eenyu intalti tun je'een. Jaartiite giseen ifi arke hay. Jaartiiti ye'ee maal himatti si galee وتقول ماذا جناني وان جئين قال تزعم أنه كثر شرك وقل خيرك همين يخي هدوماتي شرينتي هدوماتي تي خيرينتي تكاتي أكنا جتيه همتي جناني قال بئس ما قالت يا أمير المؤمنين قربان كن أبو سلمان نما قد دلومي جرابيتا وان اسين جتكون وي وافقوتا دا وي واهماتي جي أني ركونتي يجئين والله إنها لأكثر نسائها كسوة دبرتي أنك أبو خيسا تنين أني هدو خنوف تنين أني هدو أفيسو تنين أني غرتيك أنا نيسو إسي لجئين ولكن بعلها بكي أمو جارسيسي بكا قنمتي بكا الريبا بكا قنمتي غرتيه الريبا القلقلة ددبادhaa jeen sanumaa filal waanuma shar waanuma inni dulloomee bakka hirribaa dadhabee fi sharriin heddummaatee jetti hawaa hunda harkachuu jirtu umri isaa guutuu jiraatteeti wajjiin inni dulloomee bakka hirribaa dadhabnaani sharri isaa heddummaatee khayri isaa xiqqaatee jettee himatte sani Umar maa taquuliin jeen si galee أكس جناني قال صدق دوغا دبته جتين دوغا دا جناني دوغا دبته بكي ريبا ددبادا سنما في غرتي شرين ساي دمات أبو عمر خيتما فأخذت يعني الدرة وليساف قبتيتما عمر جتشون يا عدوة نفسها يا عدوي نفسي يا عدوي نفسي تيتي جين إيجا يا عدوي نفسي تيتي شبابummaa isaa fixxee jiruu isaa wajji jiraattee dardarummaa isaa fixxee si nyaachisee si obaasee umrii isaa wajji fixxee dardarummaa isaa fixxee inni amma dulloomee bakka fedhii gartee bakka hirribaa dadhabnaan sharri isaa heddummaatee jettaa je'eetiin tala fuudhee uleedhaan dhabu yaa amiira mu'mintoota wilii ittiin deebi'u arruma na of kolchi jetteen arruma na dhiisi arruma na of kolchi wilii ittiin deebi'u jetteen akkasitti ka'ee hogguma san huccuu fuudhee uffisee huccuu sadiisiifis kannee maal je'een ittaqillaha wa ahsinii suhbata haadha sheekh gurbaa manguddoo kana gartee jaarsa kee ka umrii isaa wajji dabarsite kana rabbii kee sodaadhu tolatti ooli je'een rabbii kee sodaadhu tolatti ooli jeen duuba waan isarraa garte dhoysuu qabda malee inninis jaalateetii miti umriidha si galee qaala afcalu yaa amiira almu'miniin hayyeeniin dalaga jetteen wiliittiin deebi'u jetteen duuba akkasitti khayru ummatii القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يجي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم يشهدون قبل أن يستشهدوا لهم في أسواقهم لغز جين رجالا جاران أني خيسا جرو إيغسي ختيانو إيغسي أمتا غرتي رقا أسو هم باسي فمن رقا بهاني دوفا أسو رقا انغافتي رقا بهان زمن أخنا نقري أسو سنغافتي فيسبوك ربي akkana jee ragaaba ummata akkanaatu dhufa magaalaa keessatti goohaa heddummaata je'eeti hadiisa kana dubbate jechuudha. Gaaf tokko intala takkaatu dhufee Umaritti himate. Yaa Umar jaarsi kiyya
nar jaarsi xiyya gartee anaa dubraan na fuudhee anaa xiqqoo shabaabummaa xiyya nyaatee ilmaan irraa horee qaama xiyya nyaatee hoggaaniifin ani bifaas dhabee si galee waa hunda wantii je'e siin hiikaa anaan jee jette siin hiikanaan jee jennaani yaamaa jee gurbaa yaaman gurbaa abba gurbaa maaliif jaartii ta'eeta jaartii ta'eetii tabiroo fuudhuu fee taa'ee maaliif hiitaan isii hin jaaladhu jeenani hin jaaladhu bakka jaalala siin qabu tabirootiin fuudha dhaga hijeen أو كل البيوت بنيت على الحب مني هند لا دبينتون دبيا جايباتي بيخ مني شفتينو جالل الرجارة مسيت هاجين مني شفتي جالل الرتين جارة مني بيخ جارتي تدي فلو جين ديمتي سيجلي صدار ربي سجر جين مني هندي جالل الرتين جارة مني وقاتك تكا osoo jaalaltiin jiraannee ilmoof jecha teessa osoo jaalaltiin jiraannee zigaaliif jecha teessa osoo jaalaltiin jiraannee hin jaaladhu jettee akkanumatti hin fiigin hoggaa takka manni hundi jaalalarra ijaaraminsa hin amiin allahumma amiin manni hundi bultiin hundi jaalalarra ijaaraminsa hin bultiin jaalalarratti hin ijaaramnees guutu takka talammadaa waan isin himu takka bultiin aaran baasne hin jirtu akkana jechuun mana goojjoo biyya teenyaa tadasaa nagarree tagartee maal jettaniin citaa ganama waggaa kaatee bar aaraa baha aarri bar akkanatti keessaa baha manni rakkoon qabne hin jiru jechuu manni rakkoon hin jirre hin jiru takkitti tana beek arrabaa fi ilkeen wal dhoyti yoo jaarsa keetii wajji jaartii teetii wajji wal tuyte khalaas end of the world wilii duniyaan tun dhumatti akkasiin sahin bultii keessa rakkoon numa jira manni rakkoon hin jirre hin jiru akkuma arrabaa fi ilkee wal dhoyti garuu bultii tana keessatti waliif obsu wal dandahu waliif obsu kana haalaan barbaachisaadha waliif obsu wal dandahu bultii jechuun akkana abbootiin teessan haati teessan abbaan keessan hojii dullooman akkanumatti gammachumaan khoflaa taphachaa nagayaan akkanumatti waliin jiraatanii hojii dullooman seetanii gaafadha abbootii teessan akkatti waliin jiraatan isinis ni beeytan rakkoo meeqa walii obsanii rakkoon gama abbaa keetii meeqaan sama osoo jiru rakkoon gama haadhateetii meeqaan tama osoo jiru osoo abbaan kee haadhateetiif obsu osoo haati tee abbaan keetiif obsu akkasii waliin jiraatanii waliin dullooman malee akkanuma raahaa gartee hoggayyuu gammachuu si galee hagaddiin jirre rakkoon hin jirre akkanumatti waliin jiran ilmi namaa tanaaf umar waan je'een manni hundinuu jaalalarra ijaarame seetee jeen jaalalarratti hin ijaaramne beeki manni hundi bultiin hundi jaalalarratti hin ijaaramne beeki hoggaa takka yoonii fi jaarsa kee hin jaalannees yoo jaartii tee hin jaalannees haalaa fi mala karaa itti jaalalti itti uumamtu mala dhabe duuba umar akkas je'een jechuu kinsaa lola gartee qaadisiyyaa irratti ijoollee 4 dhabde kinsaa ni beeytanii diimaa ilmaan kiyya aboo dhiira akkanaa dhabne bar mooxaa hunooti masgida keenya gubu jiraniimi bar haati dhageeyaa jetteen ani tanatti isin hin beeku jetteen hin deebi'inaa jetteen haati ilaal hin deebi'inaa shahiida deemaa shahiidaa jetteen walqunnamtiin teenya jannataa deema shahiida hiigaa abba obsa nagayaa fi nagaya gartee biyyaatii fi obsi dirgim ammaasis obsi nagaya biyya obboleessoo nagaya biyyaa islaamu qofaatutu eeggata nagaya biyyaa ka kaafirrii ka kiristiyaaniin eegganne biyyata ati hogguu duraa yoo qabeenyi kee nagaya ta'ee jiraatta bar yaa ummatal muslimiin yoo ati nagayat yoo qabeenyi kee nagaya ta'e masginni kee nagaya ta'ee jiraatta nagayuma sanuu nagaya biyyaa tam naa haasoytaati nagaya biyyaa tam naa haasoyta nagaya biyyaa tam muslimni qoftiin laal duniyaa tanarraa irra sodaataa muslimaa yoo jiraate muslima Itoophiyaati ni sodaanna
ifitti himuu qabna haqa tana haqa laaloggaa takka haqa fitti himuun rakkoo teenya fitti himuun gaarii irra sodaataa namaa yoo jiraate nuti warri Itoophiyaa lubbuu teenya ni sodaanna yaabu achumatti islaamummi masgiidaa miti wanni fedhe akkasuma haa ta'u malee maallaqa gartee walii buusnee yoo kannina malee lubbuu teenya abadan hin kanninu lubbuu teenya hin kanninu nuti lubbuu teenya yoo sabaaf ta'e malee amantiidhaaf hin kanninu abadan muslima sodaata irra sodaataa namaa muslimni yoo jiraate muslima Itoophiyaati. Sanii hinsaa deemaa jetteeni argitee ijoolleen qaadisiyyaa irratti ijoolleen 3-4 waan isaan ijoollee 4 qooda ijoollee 4 amatu qooda ijoollee 4 Umar bakka takka kannaaf bakka takkatti haadhaaf kanna abbaan mana sii jihaadarra ijoolleen isii shahiidee rabbi galatoonfatti bar ijoollee isii shahiidee jihaadaaf ergiteetti rabbi galatoonfatti dhiira akkasiin nu feessa kanuma akkanuma dhufeetuma nu gubuu miti kanuma nu ajjeesuu miti kanuma haluma gartee horii dilasan miliyoona meeqa ummanni hinaafee haluma gartee kawantii jaan arraan tana unooti deebi'anii Gondar keessatti qabeenya muslimaa guban wafcoo meeqa dukkaana 20 way obboleessoo ammaasis maallaqa walii guranii fi muslimii Itoophiyaa sigala Hararittis muslima hararsan muslima meeqa eenyutu quba qaba Khamoota guramee fi harar kana eenyu quba qaba Gondar kana kakalee gubate kana 20 takka guutuu eenyu quba qaba yaa akhi sodaaf raadhiisa yaa ummata muslima yaa warra biyyaa muslimi Itoophiyaa sodaataan irra sodaataan muslima yoo jiraate Itoophiyaadha yoo hedduminaati miliyoona 60 fi 70 fi 80 ni ta'an yoo irra sodaataati luyna irra sodaataan akka Itoophiyaan jiru tana jala muri tana namayyuu laal hadhoytullee numa fudhadhu irra sodaataa namaa yoo jiraate muslima Itoophiyaati irra sodaataan namaa tana jala muri nuti ummata sodaataadha nu gubaniis amma kalee akkasi gubaniimi kalee dhengadda maallaqa walii guraa oolan kalee dukkaana 20 takka Gondaritti kanuma muslimaa qofa guban ammaasis kanatti hinaaf dubbii tana naa qabadhu viidiyoon tun ragaadha dubbii tana naa qabadhu ammaasis ni guban ammaasis ni jiisan ammaasis ni guban ammaasis ni jiisan ammaasis akkanuma callisna dubbii tana naa qabadhu ammaasis akkanuma callisna akkasii irra sodaataan muslimaa yoo jiraate muslima Itoophiyaati bira kutii tana akkasitti Umar hinsaa'if akkasii kannaa ture ja'an duuba hindiin jaartii Abii Sufyaan ni beeytanii hindi akkatti beeytan isin hin beekaa tagartee tiruu Hamzaa nyaattee Hamzaa ajjeesiste sun jaartiin Abii Sufyaan maayirra ni hiike san duratti Abii Sufyaan dura isiin heerumtee turte Abii Sufyaan jaarsa lammadaati Hafs bin al-Mughiraa ja'aniiti adeera yookaan abbeera Khaalid ibn Waliid ture jaarsi hindi jechuu hedduu bareeddi hedduu aaqelaa eeganni du'ee booda eega Hafsiin du'ee booda Abii Sufyaan fuudhe Mu'aawiyaa faa deeyseef Ummu Habiibaa faa soddaa rasuulaati laki Abu Sufyaan intaltisaa Abu Sufyaan intaltisaa soddaa rasuulaati Ummu Habiibaa jechuu Ramlaa bint Abi Sufyaan Mu'aawiyaan intalasiiti gurbaa gartee hindiiti Mu'aawiyaan mootummaan Banii Umayyaa achirraan gad dhufte duuba isiin zamana boodaarratti zamana Umar jaarsisii ni hiike Abu Sufyaan ni hiike Abu Sufyaan hiinaani haateetii ni naggadadhaa jette naggadatti Umariin maallaqa horii gaafatteeni Umar ka'eetii beetal maalirraa maallaqa 4,000 kanneef dirhama gartee 4,000 beetal maalirraa kanneefi laalladhu Umar waan godhu dubartiin naggaduu ni dandeeysi islaamummaa keessatti akkasitti haatee meeshaa biyya biroo dhayxee biyya gartee kalbi ja'aniin achi dhayxee
ilaa hanga Mu'aawiyaa bira ilmisii yeroo sanitti amiira Shaami ture, amiira biyya Shaami Mu'aawiyaan jechuu. Ilmasii bira dhayxeeti gorsaa turte, ay bunayya jetteen innahu Umar wa innamaa ya'malu lillah. Umarii gurbaan amiirri kee Umarii beeki jetteen Umar rabbii jecha nama dalagu if eegi jetteen waan dalaydu irratti. Waan gootu waan dalaydu irratti if eegi yaa ilma kiyya jetteen. Akkasitti bittee gurgurtee raasan maala deebisuu turte. Tirfii fudhattee raasan maala beetal maal Umariif deebisuu turte. Umar akkana jeynoomsa dubartii naggada irratti. Dubartiin naggaduun haraami maarree maa eenyu siin jee obboleessa kunooti Umaruu khasirra caalu dubartii horii kannee fi deemii naggadi je'eeni deemtee naggaddee gaddeebi'uu turte. Dubartiin teenya naggada keessa seena maallaqa walitti qabadha. Naggada biyya adda addaa yoo rabbi sii kanne deemii naggadi. Nagganni barakaadha. Islaamummaan si jabeessa naggada keessatti yoo ati naggadatte yoo ati daldaltuu taate waan bareeda rabbiin barakaa siif keessa kaaye. Umar akkanatti sigalee taakka hindifaa horii ummata muslimtootaa ka isiin hin qabne kannee fi deemtee biyya kalba dhayxee shaam dhayxee bittee gurgurtee gaddeebitee raasan maala kannitee fi sigalee horii san deebistee tirfii san fudhachaa turte. Zamana kana keessatti warreen nama qaraasisuu jira. Hafsaa eenyu ummu Habiba eenyu ummu Salama Aisha warreen fatwaa godhurraa isaan warreen barsiisu fatwaa godhan jechuudha. Warreen shaa'iraa warreen walaloo warreen arwaa bintu Kurayz ja'aniiti sigalee isii eenyu Asmaa bintu Salama warreen shaa'ireedha. Warreen nama barsiisu warreen hadiisa faqiiha fiqhii adaba fatwaa warra shi'rii takka khinsaa fi hindii mataan siitii fi khinsaa warra shi'rii godhurraa warreen nama barsiisu arwaa bintu Kurayz Asmaa bintu Salama at-Tamimiyya Aisha ummu Salama ummu Habiba warreen nama barsiisu fatwaa godhan faqiiha. Dubartiin teenya barsiise yoo barnoota qabaatte barsiise sigala abba barsiise barnoota qabaannan barsiise. Dubartiin sahaabaa akkana barsiisaa turanii jechuudha. Shaa'iree jira, walaleessituu jira, naggaadee jira. Akkana Islaamummaan dubartii ol kaasa. Dubartii bakka jiranirraa ol kaasa. Dubartiif carraa kan hin jiru Islaamummaan. Maaliif jennaan duraanuu carraa qaban kaa. Duraanuu dhiiraa wajji bakka rabbiin irratti wal qixaa miti je'e san bakka rabbiin bakka humnaa bakka waan adda addaa malee hurriyyaa dubartiin akka Islaamummaa nama hurriyyaa yookaan bilisummaa yookaan mirga akka Islaamummaa kanneef hin jiru dubartiidhaaf. Amma dhufaniiti jimjimoodha eenyu jaaniin takka dhufteeti nuti gartee dubartiin gabrummaa haadhaa fi abbaa dura gabroomsaa uffata uffadhu ja'aniini amantiin Islaamaatis maarree gooti haadhaa fi abbaan akkamiin nama gabroomsan. Intala akkana Itoophiyaa TV irratti intala akkana jettee haasoitu tanaatu gabrummaa sammuu qaba. Isiitutu gabra malee akkamitti ati intala ta'e gabroomsita. Haadhaa fi abbaan kee akkamitti si gabroomsan. Agartee gabrummaa haadhaa fi abbaa jala baasuufiin lafaa ka'ee mirgaa falmaa gabrummaa haadhaa fi abbaa jalaa baasuufiin falmadhaa. Saba ummanni ni maraatee hin jaabar gaa takka ummanni mirga gartee eenyu haadhaa fi abbaa tamiitutu gabrummaa nama gabroomsa. Ibsattarii jechuun gabrummaadha. Nama akka Islaamaa amantii Islaamaa dubartii kabajanii jira hin jiru. Tokkollee hin jiru jechuudha. Akkasitti Umar dila kana wanti godhaa ture. Umar ibn al-Khattab dubartii waa'ee mootummaa irratti mari'achiisa. Ashifaa bintu Abdullahi al-Adawiyyaa ja'aniiti waa'ee labsaa waa'ee mootummaa keessatti akka amma Dr. Abiy intala Islaamaa san Islaam ministeerii san qabu sanitti ministara
akka ministaraati Umariif jechuun intalti tun Shifaa maqaansi Shifaa jedhaniin si galee waa'ee magaalaa keessatti aannan namni gartee isaan hin beekne dhufanii meeshaa osoo hin beekne faa fuudhanii gurguruu waan adda addaa tan magaalaa keessa deemtee labsituu intala tana akka warra magaalaa to'atu intala tana Shifaa'i jechuu dubartii waa'ee mootummaa waa'ee gurguddoo jechuu keessatti dubartiin mari'achiisa Umar Shifaa bintu Abdullah warreen dubartiin warreen Umar mari'achiisurraahi jechuu si galee dubartii tana deemeeti waraqaa xalayaa gartee hoggaanii fi mana deemeeti guyyaa akkanaa poostaan keenya kara gartee xarafa biyya akkanaa deemaa jaarsi keessa yoo achi jiraatti xalayaa katabaa jedhan dubartiin jaarsa isaaniitiif xalayaa katabdi jaarsi isaanii hoggaanii fi achirraa xalayaa katabaaf xalayaa jaarsa isaaniitiif fida akkasitti dalagaa ture Umar jechuudha duuba. Umar ibn Khattaab haqa bakka hunda keessatti haqa dalagaan siin jedhe zamana isaa keessatti gaaf tokko ka'eeti Abdullah ibn Hudhaafaa jedhaniiti sahabaa guddaadha Abdullah bin Hudhaafatu Saamii jedhaniiti Abdullah ibn Hudhaafaan kun mootummaan Ruum qabdeen mootummaan Ruum boojite ummata muslimtootaa wajji sani fuudhanii hidhaniiti nyaata gartee kiristiyaana tahi jeen yoo kiristiyaana taate intalatiyyaan sii kannaa jeen mootiin Ruum mootummaa tiyyallee addaanii siif qooda mootiin si godha intalatiyyallee siin fuusisaa siifin kannaa intalatiyyaa sanii jecha kiristiyaana tahi jennaani mootummaa teetii fi intalateetii fi arabni guutuun osoo dhufanii diina Muhammadirraa mootummaa arabaatii wajji jechuu osoonii fi diina Muhammadirraa amantii Muhammadirraa jechuu garagalee osoo naan jaani garangaluu jeen garuu garangaluu jeen fuudheeti hidhe nyaata booyyee fi farshoo itti fide beeleysee booyyee fi farshoo itti fide booyyee fi farshoo kana nyaachuu dide anaaf halaali jeen garuu nyaadhee sin gammachiisu jeenani yooniin ani waan kana waan booyyee fi ani beeleweetiin jira beelaan na jira yeroo rakkoo booyyee fi farshoo dhuguun illeen anaaf silaa halaaluma garuu waan kana nyaadhee sin gammachiisu jeen amma fuudheetiin akkasitti fuudhee ummata isa dura jechuudha salliixa danfisanii bakka birootti nuhaasa akka dibichaa nuhaasa ibidda qabsiisaniiti salliixaa wajji keessan naqanii lafee keessaa baasan isa duratti jechuu muslimtoota warra isaa wajji boojii fuudhanii keessan naqaniiti keessaa baasan hoggaanii fi keessan naqanii salliixa kana keessa naqanii keessaa baasan lafeetutu baha sanii booye isa nuhaasa kana bira hoggaanii fi fidan booye maaliif booche jennaani wallahi je waanin booyeef je gartee waanin ajjeefamuu deemuuf hin boonye jeen garuu osoo lubbuu hedduu qabaadhee ammaasis gartee du'ee karaa rabbii keessatti ajjeefamee azzabamee ka'ee saniin hawwee lubbuu takkaan qabaa takkittiin tunuu deemuuf deemtii sanumaafin hawwuma saniituu na boochise malee waa sodaa du'aa fiitii mitii jeen sani mootiin Ruum ka'eeti gadiin sidhiisaati mataa kiyya ana dhungadhu jeen ana qofaa miti ummata muslimtootaatillee warra gartee naa wajji booji'ame kanallee gadhiistaa jeen eeyyeen gadiin dhiisaa mataa kiyya ana dhungadhu jeen haaya je'eeti mataasaa dhungatee akkasitti ka'ee ummanni muslimtootaatis boojuu san warra akkasi gadhiifaman Abdullah ibn Hudhaafaanis ka'anii gizee Madiinaa galan rasuulaaf eenyu Umariif seenaa kana himaniif sani Umar ka'eeti warri as keessa jiruuf cufti isaanii anarraa eegalii mataa dhungachuu qaba mataa Abdullah ibn Hudhaafaa dhungachuun nurratti haqa je'eeti ka'ee Umar mataasaa dhungate
sahaabonni hundi ka'aniiti mataa Abdullah ibn Huzaafaa kana cufti isaanii dhungatanii jechuu seenaa ajaa'ibaatti. Umar ibn al-Khattaab zamana isaa keessatti warra Yaman irraa hoggaanii fi namni Yaman dhufe Uwais bin Aamir nama ja'aniin ni jiraa isin keessa jee gaafata. Hoggayyuu jechuu karaa rabbeeheeti Uwais bin Aamir nama ja'aniin isin keessa ni jiraa jee gaafata. Gaaf tokko Uwaisiin kun dhufe. Uwaisiin kuni dhufnaani anta Uwais ibn Aamir ati Uwais ilma Aamirii jannaani eeyyeen ana je'een. Gosa gartee Muraad eegasii gosa gartee Qarn irraahi jannaani eeyyeen je'een. Baras qabdaa miti baras qabaachuu turtee baras san fayyiteeti dhukkuba baras adii nama godhu kana kalloo addeessu kana baras qabaachuu turtee haga gartee dirhama takkaatutu qaama keetirratti hafee miti jennaan eeyyeen je'een. Haadhani qabdaa je'een eeyyeen je'een. ergabaa rabbii isaa ja'uun dhagehe ya'tii calaykum Uways ibnu Caamir maa amdaadi ilyamani min Muraad thumma min Qarn kaana bihi barasuun fabara'a minhu إلا موضع درهم له والدته هو بها بر جين لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل أنا نجئ جين. قربا يمن الرادوف تقو جرى رسول وانجي قربا يمن الرادوف Uwais ibn Aamir جانيني برسك أبا جوتري إيغسي حاجة قرتي درهماتك قامة سارتي حفي هادك أبا هاد ساتي حالا تولا أولي قربان سن يوني في خاخة ربي إني كل ليس وان خاخة سنر ربي إني خناف ججو قربان سن يوني في قرتي ربي أنا أرى استغفارنا خرد وأرى ربي نا خرد جئي قافت ونان جيجين أرى ربي نا خرد فاستغفر لي أنا أرى ربي نا قافت جي أكسيتي أرى ربي قافت ججو ومروان جين إيسا ديمو في تجنان قم كوفا قم بخرابي يئيرا قنا جناني دليدوتي يتأجي جرتوتي طلياسي خطبو جناني لكن فيرو جين أني أمة المسلمة والجنين جراد شوف إلى جين هاي جين أما تأكسي قربان توقعوا في جتشو إراك الرغاني في دفع Uwais ibn Aamir أكمل جرى جناني تركته رث الهيئة إسا قرتي مسكين ما uffata illee uffata gartee daarawaa uffatee nyaata illee nyaata bareedaa nyaatu nama gartee akkanaa jiruu akkanaa isaa jiraachuu jiruutiin dhufee jeen eegasii gurbaa sanii fi meetii gurbaan sun rasuulli rabbi akkana naan jeeti araarama rabbii naa kadhu je'iin je'een akkasii gurbaan hoggaan fi kuufat deebi'ee itti hime ummanni dubbii tana dhagahan gurbaan nama gartee du'aa insaa lafan buune jechuu dhageenyaani kuufaa sanirraa deemeeti achi buutee dhabame bakkatti du'ee hin beekamu jechuu Uwais bakkatti du'ee hin beekamu jechuu Umar nama akkanaati jechuu Umar ibn Khattab mee gaaf tokko mee isin hawwiin tee maal ta'uu feetaa hawwiin tee maali mee hawwaa je'en anilleen isiniin ja'a hawwiin tee maali ati sila maal ta'uu feeta maali hawwiin tee maal ta'uu feeta odoon tahin maal feeta hawwiin tee maali maal silaa feeta hawwiin tee maali jannaani hundinuu hawwus seenan jechuu haan osoonii fi dahaba gartee akkana qabaadhee karaa rabbii keessa kannadhe haan osoonii fi gartee ani karaa rabbii keessatti akkanatti argadhee akkana haan osoonii fi karaa rabbii keessatti du'e osoonii fi ji'a cuftinuu hawwus seena hoggaa kana Umar hawwiin kiyya je'e yani fedhiin kiyya hawwiin kiyya osoonii fi dhiiran gartee akka sila Abi Ubayda ibn al-Jarrah Mu'aadh ibn Jabal سالم مولى أبي حذيفة بن اليمان إفي ورين خنا فكاتو جرين قرقودة أمت خنا سلانا جراتني جرود أن جراتني قافة سندواني جراني بيتا أصو جراتني أنين خن دليسي فردي مقالا أدى خيستي سلان إفين دليسي فردي سنين هوين تي إيران أكنا أصوني في كبات جي هوي والله أن اللين هوين تي hawwiintii osoonii fi akka Umar jiraate zamana amma seessattuu biyyattiin Itoophiyaa san keessatti zamana masgiinni 35 gubate kana keessatti jechuudha zamana qabeenyi muslimaa garteetti kadhabe qabeenyi muslimaa namni amas 30 laffe'ee barbadaa'u kana keessatti
osoni fi khaka umar khaka khalid ibn walid lama sadinu tahani osoni fi gartee khaka ikrima khaka gartee salim maula sigale khaka muaz ibn jabal khaka abi ubayda ibn jarrah takalama qabanne wallahi arrantana kanat tigaran ngubatu nullen gartee hingubannu soddomi shan hoggayu qabeenya muslima sigala masjida muslima qur'ana muslima nurran gubatu ture hawinti ya osoni fi iran akkasi jiraatte akka umar hawi kanatti hawin umar yeroo itti haajamnu yeroo akkanaati sila yeroo ammaa yeroo biyya teenya keessatti yeroo ammaa jechu hawin teenya sila hawi taaka umar hawi tana hawin keenya anilleen hawinti ya hawi akkanaati dhiira rabbinu haafidu obboleeyyan keenya dhiira murtii qabdu dhiira sodaattuu miti dhiira gurmooytee humna qabdu sodaattuu miti dhiira jeyna ta murtii qabdu ta waan gootu beeytu tan sodaanne tanu kabachisiiftu tan nu sodaachisu ta ummata garti ummanni nu sodaatu duuriyyeen kaafirri kuffaarri kiristiyaanaa masjida keenya gubu ha qabeenya keenya saamee gubu kana hagartee kanurraa dhorgu hagartee sababaa dhiira saniitiin nu sodaatan dhiira akkana rabbi nu haafidu dhiira akkanatti haajamna yaa ikhwaani wallahi dhiira akkanatti haajamna yaa obboleessoo jeyna haa taanu yaa dhiirran yaa obboleeyyan keenya dhiirran dubartiin teenya hakka Khalid ibn Walid dahuu mashaynayte hakka Umar ibn al-Khattab dahuu dadhabde dubartiin teenya hakka Ikrima dahuu dadhabde hakka Mu'az ibn Jabal dahuu dadhabde eessa jirti dhiirti akkana eessa jirti dhiirti masjida 35 bar dubartii takkaaf يا معتصما ورقرتي زمن عباسية قربان انت لخباليتي بيا مسلمات جرت سيتي جين معتصمي سرات ورق سيتي جيتي قربا خبل انت لخبالي جتشو انتلتي يا معتصما جتبو يا معتصمة يا معتصمة قربان كن جتشخنا أجهيتي بيا إسلاما في بغداد خيستي يا معتصم بالله جين انت لون تك بيا قرتي عموريا خيستي بر قربان تقكنا خبلي أتليسي تي معتصمون سرا نمباسو جنان يا معتصمة جتي بر مكاخي سيامتي للب دي جناني لبيك يا أخته جين بو يا أبليتي تيسي في أواد جي ورانكم ترباتم ورانا قوتو waraana kuma torbaatan fuudheeti biyya san cabsee intala san arkee yaa baleetii tiyya siif owwaadheetiin jira kunoo dhufeetiin jira jeen sababaa asitti biyya guutuu cabse boo abbaa dhiirtii akkasii eessa jirti dhiirtii akkasii eessa jirti dhiira qofaa miti dubartiinu dhiira akkanaa dahuu dadhabde dubartiin teenya dhiira akkanaa dahuu dadhabde dhiira akkanaa nu guddisuu dadhabde nu dahuu dadhabde wallahi haalaan nama gaddisiisa haalli biyya teenyaa haalaan nama gaddisiisa akkasii nagayaan nu jiraadha isinitti heddummeesse kutaa torbaffaa waa'ee umar tana fakkaataa kutaa 8ffaa eeggadhaa waa'ee umar daranuma gartee bareedaa seenaa ajaa'iba dhaggeeffachaatuma deemna warratti dalagu rabbi nu haa godhu dhaggeeffachuu qofaa miti obboleeyyan kiyya akka umar tahuu nu feesisa akka umar barbaanna nuti amma katti haajamnu laal dhiira jeyna qabutti haajamna malee horiin kunooti ni agartan guyyaa tokko keessatti zamana qaalii jiruun qaalii wanni hundinuu qaalii ikonomiin cabxe kana keessatti maallaqa meeqa bu'ee ijaan ni gartan nuti dhiira jeyna qabutti haajamna dhiira jeyna gartee onnee qabutti haajamna dhiira akkanatti haajamna malee waan birootii miti ani wanni biroo natti mul'atu beeyta wanni biroo dhiira gartee jeynatti haajamna malee waan biroo guutu wanni hundi ni jira garuu dhiira jeynan qabnu dhiira jeynan qabnu waa murteessee if jalaan nuun deemu kan waa murteessu akkana jechuun ummata deemi ajjeesi fixii miti bar akkuma nun ajjeesne akkuma gartees qabeenya keenyan saamne ifirraa tiisinu ifirraa dhoorginu waan birootillee miti bar nuti kanamaa deemnee gubuu miti
beeta kiristaana gubuu miti. Qabeenya namaa saamuu miti nuti dalagaateenyaa miti tuni. Tun islaamummaa miti. Keenyuma akkan saamamne akkan gubanne ummata kana osoo takkaa lama keessaa dhawanii keessaa ajjeesanii keessaa ka'aniituma hoggaanii fi waan akkanaa dalagan takka isaanitti osoo mana isaanii dhaqanii warra waan akkanaa kana dalage ajjeesanii arraan tana habirootilleen hin daffaru waan akkanaa. Ummata nagee ajjeesu ummata nagee tuquu miti sanitti san hin barbaannu nuti. Nagee horiin keessaa mamaa nagee kan barbaadda. Hai. Akkasii nagee nu jiraadha ala kulli haal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.